abadan namni sheekan rakkatu osoo hin jirru. Maqaa Abu Muazin qarshii lama gumaachee bakka maqaa Abu Muazin bakka. Maqaa Abu Muazin qarshii lama gumaachinee jirra. Qarshii lama ta'eessa. Sheekota keenya. Qarshii lama darbee jira. Dabarsi. Ustaaz Maamudaan Oya kunoo taraa jira. Nama kudha meeqaa erga didaara bakka sa'aati tarina fakkaate. Hai safaayil bakka. Nama shanii dabarsee qarshii lama kunoo didee jira. Hin milkoofne carraashee. Birri dabal habibi birri tokko godhime birri tokko jijjiiri birri. 0.5 godhaa qoy 0.5. Hayyee rakkoo Shilingii jechuudha. 0.5. Shilingii. hayyee sabaraa warri kaan sabaraa. Yaa Allah bismillah. Bismillah. Koodii keerraa dabsi galchadhu. Maqaa kiyyaan. Kuno laali kun har'a guyyaa har'aatiif xumuratti. Maqaa kiyyaan hin galu dhiisaa jiran hin galu reef hin galle. Dhageeffadhu lakkisaniif bar laal nama meeqaa erge bar nama meeqaa erge laalla birrii takka birrii lama nama likkii qabu kanaan ergine birrii 4 bar kanaaf yamma baay'ee nama baay'ee erge kanaaf bar. Wallahi kanatti namni miilee ni tokko erge. Abu Muaz waa isin agarsiisa achii ka'anii si guddisa. Abu Muazin an guddisa yaada kennatanu namni qaba jennaan nu fidee. Ani sin salaamuu dhufe. Rakkoon qabu nama maqaan isaa Miftaa jedhamu jalqaba birrii 10 gumaachee Ustaaz Muhammad Bayaan kan Sheekh Abooniyyee jedhamu beekamu garuu isaan Ustaaz Muhammad Bayaan maqaan isaa. Birrii Itoophiyaa. Kunoo birrii Itoophiyaa 10 dabarsiti. Nyaata shirootiin bittu bara. Alex illee fidante. Maraa fida Ustaaz na argu maraa. Alex isaa beektu. Alex waqaaf jala hin baasan. Nyaatamneer. Abu Muazin an guddisanu nyaateera TikTokiin. Abu Muaz dubbadha. TikTokiin na adabe. Maqaa kiyya dubbannaan si adabe. Alex taayidha saantima 92 dabas wallahi. Namu waan mudan deebiraa gumaacha jirana. إنما الأعمال بالنيات جدا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مالي بيتني سنة مثلا بري تكا سانتي من جنة سينو مالي بيتني سنة بيتن. هكذا زيور. والله لينفق ذو ساعة من ساعتي أما فاني لين فكاتي. Abu Muaz. Daa kunoo Alex taayee terge kana laalaa kunoo saantima 92 gumaacheef. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Naan gaayee. Dengata geeman taphanne gurbaan dengata. Geeman taphanne dengata. Eenyu. Oromoon meeqaan ta'eef dengata isaa. Alex taayee taphatee rama. Taphatee hin jiru geema. Alex taayee isa damma gurguru Finfinnee sana bara. Alexin kun lama isa jimmaa tokko jimmaa tokko fi kanuma kabiraa kami. Iluu baaburii Alex. Eka nambe. Isuma iluudha. Isuma jedhama. Suuraa sana Alex taayee muka abaaramaa gabaabaa tokko nama fitnaa wayiiti ustaaza. Okay khabra. La ilaha. Ingabino ye. Eka namu wallahi mushkila bara. Jara namni moda gaafa namni deeme masjidaaf gartee birri takka sadaqatu dhufa akkam taana. nama baakii birri afur dabarsitu jira beektamu. Baankiin hin dabarsitu kana maal itti gootee dabarsitu. Hojii dhabee namni birri takka dabarsa. Wanni furmaan maali ustaaza? Furmaan maali? Amma gaa qabsoo nama godhamaa jiru furmaata ustaaza dhugaa dubbachuudhaaf maal godhee keessa seenna. Dhugaa dubbachuudhaaf amma Oromoon miiliyoona meeqa ustaaza? Hin lakkoofneen.
Wanni gaafa labbaabbi. Oromoon miiliina 60 jedhan akka jedhanitti. Uummanni Oromoodhaa amma qarshii takka takka yoo kenne namtichi kun miiliina 60 jechuun li'annahu fooqee tokko bituu danda'a magaalaa Finfinnee keessatti. Hundi waa dalagaa. Qabsu lafaan Hundi wayi TikTok irra jirti. Maa lafa gadi buusna lafa gadi buusna. Awaan isin jedhu. Jana akkuma jana keessaan oftanitti keessumaan fuudhan namta fitti fida. Amma sidda wani jaartee fidanii asirratti hiikiisin jedhan birrii hanqanaan see kana jaartii ta'es asumarratti bara si jalaa baasan. Yaa jara keenya bara kana haadha manaa kee eeggachuu raayyaatti sabiyya isin barbaade. Maal jettu? Haasaa keessan afaanitti qabu osoo hin taane asitti hiiktu malee afaan irraa si ba'u malee dhani laayivii irra fidanii hiiki jedhani. Hiiki ni itti jedhamee bara. Bultee kana osoo qawwee qabaa si bira jiraatan sirra kutan jarri sirra kutan. Atiin fuudhin TikTok irratti hin fuudhin dubartii lafarratti fuudhi. Yoo TikTok irra fuute TikTok masirraa fuudhan. Walii gallee? Arra gartee isiidhaanis maarree jette normaali maqaan irraan buutu kaasitti inni asirree keessa seenaan hin dagattu jirana. Waan fakkottu jirana. Yoo akkatti dubbannu wallaalle jirana. Akkatti dubbannu wallaalle. Maqaa ustaadaatis nu balleessitan. Maqaa garee shaadaa dhufteettani maqaas waan ni gootan. Viidiyoodha bara yaa jirana waan akhiratti. Namni kun akkuma jiraata sammuu as nama fuusifna jettan booda amma akkam si godhan abuumaas takka takka sun si fuusisaniiti jaartii sirraa fuudhan ammaas. Nuu si fuusisa jedhanii si dhufanii. Sirraa fuudhan. Warri kun hadiisa ati gartee jara feemasii kana hadiisa isaan jaalatan yoo itti himte malee guyyaa tokko maal jaa arabni idhaa akalatil buxuunu istahyatil uyuunu jedhan. Gaafa waan garaa amma fakkeenyaaf dhiirti abbaa manaan qabduu jedhan. Abbaan manaa isii nama sumunii liqiitti kannee nama liqii irraa qabu jedhan yoo namni liqii irraa qabu akkana ija gadi akkama guyyooti ilaala akkama duraan. Ustaad Ahmad Ingalchi hukumma. So gaafa ati gartee si fuudhanii abolu si fuusifna jedhan koottuuti haadha manaati irraa qabu koottu haadha maarreetii fi maarree fidi koottu gallakke si aman asirra si barbaadan. Asirra si barbaadan isi barbaadan fidanii kana kaayinuu matarratti gallakkisiisin jedhan. Gallakkis takkaan dhageen jara keenya. Hojii shayxaaniin dalayne dalaguu jirtanii bar. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam akka jedhu irra gartee waan rabbi biratti jaalatama akka malee jaalatama ni haadha jedha waan rabbiin akka malee jaalatu. Waan rabbi hadiisni waan illee ta'u waan in abghada indalla waan akkasuma hadiisni illeen keessa jiraatu jibbamtuun gaafa namni bultii haadha manaa tagallakkisa jiran. Maaliif jennaan jarri kun adda baanaan hanqa waa arkatutti gartee haaraan baay'ee jidduu sana nama jidduu shayxaan nama dalaysa jira keenya waan fakkottu maatiin takka daaboon community diigama biyyaa diigama bar kana waan laaftuu miti namaas maraachit tiktokiin namaas maraachit obsuu jirra malee xarafarra nu fiddanii nu maraachuuf akkana gootan ummata maraachitan garee maraataa hedduu galchitan amma gattaa jedhaan lafarra fuudhaa jedhaan Muhammadiin boonurraa. Maali waan isin jedhu dubartiin dhiirtinis akka caammaati guutu hafadhe deem jala deemte qabeedaa heerumti atis deemte tabira magabaa deem obboleeytee ta namaati Oromoo wali qabda kutte maaltu siin geeti deemi kaa fuudhi dubartiin Oromoon takkittu matana qofa qabdi. Dhugaa keessa sheekota takka du'aa inaa godha saantiba 85 maqaa keessaniin galchiya. Bisirraa jaallatu. Wallahi na hojjeteera kun amma naa galcheera kun amma wallahi amma hojjeteera laala kun qaayiro tokko saantiba 85 kun jira. Barakallahu fiikum habibi barakallahu fiikum Ustaz Ahmad illee meewaa isaan niyyatan gaafadha barakallahu fiikum tokkumma. Saahibi saddeettama sababa saddeera bisaa godhu maal Eddee kaa turan. Aamin. Eddee kaa turani Ustaad Ahmad eddee kini taajira besana jira. Ahmad imba garuu wanti inatti tole milik. Ustaad Ahmad milik echi wanti inatti nalleen taazabina kaareefu waa'ee namaa naasofnu yennee daabaa godhatu mana isaa keessatti wallahi dhiifama na godhati wallahi dhiifama na godhagaa an takka umrii kee keessa waa'ee namaa haasa'een beeku miidiyaa kana gubbatti takka ajandaa keessa kan akkatti keessumatti farqanan bakana eegattisee namni yebasabbasee zinaa beefaraa migette amaarri Roman sodaatu yaa. Kanaaf Ustaaz Ahmad amma namni jiinitu rooba sodaatu jedhani kottaatti jabaadhaati wallahi maqaa abumaatiin saantima 85 maqaa tokkummaa miidiyaa neetworkittiin qarshii tokko
kiyyulleen qarshii tokko namoota waan qabu ana malee keessa buufataa jira. Chaalenjii kanatti makama Oromoon miliyoona 60 qarshii takka yoo kenne miliyoona 60 sa'a 24 keessatti obboleessa keenya. Ummatuma kanaatu warruma sadaqaa gurratu kanaatu yoo arrasa waan birrii sekkannanii maallaqa waan birrii kuma wayiitii sekkannanii si fuusan nuus si fuusisin jedhanii ganamuu gabbaanii sirraa saan jiran. Ofiifuu sadaqaa namaa kanneef inni sadaqaa sekkanna tasaasan hin arku. Kadhaadhaan fidatee kadhaa sii kanneessaniin guyyuu gabbee haadha manaa ta'eef sirraa haasawa. Ani falu yoo biliyoona tokko Oromoon naa kanatti hin fuudhu. Maaliif jennaan jaartii teenyaa si jedhan nuus birrii teenya si jedhan jaartiin ati qabdu birrii teenya jalaa qabda. Qabeenya keenya si jedhan. Jaartii tiyya si jedhan dhufe suuraa fadhuta dur nama biraatu ijoolleen ka'e fida. Jaartii biraa si gabbaasa. Waan uummanni kun isiniif hin fe'amasi kun suuraa qaama qullaatii isaan bira guutee jirti. Iccitii namaa isaan bira guutee jirti. Akkuma mootummaan jijjiiramutti si wal jijjiiraa oolan jiran. Wallaahi laziif. Gaafaati ilmoon harkattees ilmoon teetii mitii siin jedhanii sirratti ragaa baasan sirratti kabiraatti galbaa. Akkam taatati? Ustaaz. Waa sadii agarree bara sirra nama meeqa addaa baasan. Waan diruun waa sadii ma afur harke. Eenyu jaalallee nama tokko ammaas waan eenyu tokko. Manuma laayif mootan irratti Sabriinaaf maarree jettaniiti nama wal jaalatu Sabriin muuziqaa baasettanii addaa baastan jira tokko warra wal jaalatu tokko gurbaa maraatee. Walii gallee eenyu tokkos eenyu maqaan isaa eenyu kan Finfinnee kan Oromoo tokko dhiyootana. Isaanii sun gootan. Tuni ta'arra ni kaa gartee takkaan dhageenyi ni kaa Nabi Muhammad laayif irra fidee uummanni Islaamaa. Buusi irraa boo uummata irratti buusi. Anis birreen kanaan see kan na buusi amma akkaawuntii kan ni jedhan akkana. Akkasii namu yoo karaa gootan namuu birrii naa kan ta'e jaartii isaa gana namuu gallakkisa dhufee walii naman dhibu fuudhaaf yeroo gallakkisuun namuu dhufee gara gallakkisa. Gara gallakkisa. Wanni na ajaa'ibe xilaaquma afaan keerraa baasii jedhanii hin qabanii namicha jechuudha. Ismana gura ustaadallee. Viidiyoo sagalee na bira geene warraa illee qoban qabu. Abboo isiin hin jirtu na bira jedhuun sagalee edaan kanneef jedhuun fidinu. Uummatuma irratti amma jedhiin. Ummata nama kuma kudha maal achi walitti qabamee ni kaarra nama guyyaa sadii isaa tokko asitti hin dhufne. Kana ajaa'ibu tokkummaa ustaadni amma waa jedhanii ka'anii Oromoon gaafa ofii isaatti sitti fuudhee jaartii kan keetii mitiyyuu akkasii jedha kan keetii miti wajjin ciisaa jirtaa mallee qanani'aa jirtaa. Duuba waan qabeenya rabbi waan ati dandi waan ati fuutee keeti malee nuusi fuusee gaafa namni siin jedhe akkam jettee dubbattaa ati teenyaa jaartii teenyaa. Maallaqa keenya isiin tuni deebisii sin jedhan si feena. Hai akkam taata? Karaarra sirra baanii sirraa fudhatan. Akkam goota? Ati ofii kafaltee gabbartee kaftaateen fuune. Hin fuudhina. Maama kiyyaan fagoon maxxansee jira Muhammad Bayane lafarra fuudhi malee TikTok irratti fuudhi jedhee deema asirraa deema. Akka nama biyya lafarraa boqotee baqadhuu jedheen deema asirraa. Deema. Akan jirre jarana namni wal gallakkisuun har'a dhufne. Hoo isin uummata Islaamaa kana yaa Rabbi kiyya bagee isin dura fuunaan amma tokko torba duraan fuudhe nu fidi gallakkisinaan jedhe. Oromoon jaartii keenya nu kenne taamadi carraa kennina. Oromoon gaafa ni fuudhe jaartii keenya lafa jaartii keenyaan bulin jettiin Oromoon jaartii keenyatti. Amma jaartii keenya qanan aartaa mallaqa keenya hojii ciisaa aartaa. Mee takka deekaa sana ture. Amma sagantaarra dhufee dadhabee jira dhiisime. Ofiifuu dadhabee. Akkasii na biraa zaane nuun hin deema. Allahu akbar. Rabbi isiniif haa laafisu. Dubbadha ammat bakka. Badii kana waan gaafadha hundi dadhabaa jirru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Riisiititti haa ilaalu qo'aa durre. Baga nagaa dhufte ustaaz. Baga nagaa nuyi deebibe. Sila eddeegaa ila diigaa jirta garuu milixxee si argeera Hamzaa Hashimi galchaa itti milixxee gargaarta irratti boor baattee taa'ee Aleksii Taayyee saantima 92 gumaachi akka gargaarti kun Aleksii Taayyeeti gargaarsa irratti hirmaatteetta achi immoo maaliin milixxe sii ta'uu didde moo hin milixxe si argaan ture waraabaan ture. Anis jaluma taa'ee waraabuu fedheen dafee bu'ee dubbachuun barbaanne achirratti sababiin dubbachuun barbaannee fi waa tokko isinitti malaan dhaggeeffadha. Boorumayyuu jaallattanis jibbitanis jechuudha.
namoonni waan namaatti aajomtan amma feetan itu duniyaa qabaattaniiti duniyaan keessan barakaan qabu. Ani biyya namaa keessa waggaa meeqa jiraadhe fakkeenyaaf tokko isiniif haa kaasu. Namni amma gargaarsa walitti qabamuuf kun nama gargaaruu hin danda'a. Fakkeenyaaf mana haafu garuu man dubbadhu nan dhiisisa kana jaamp diran darba naasoo. Barbaachise yoo ammaatee dhufe nan haasaa sanaan alaa naasawani waan kana keessa gadi seenee jechuudha. Ani garuu isiniif wanti naamu tokko yoo jiraate waanuma arge qabatee namni dhufennaan isa keessa seennee maqaa ustaazummaatiin ta'ee maqaa garaagaraatiin wantoota garaagaraadha kan ta'u jechuudha. Bifa musliimootatti kolfaniin ta'a. Taateen garaagaraa yeroo hedduu bifa musliimootatti kolfaniin. Wanti kun immoo dhaabbachuu qaba. Ispeeshaalii gargaarsi jechuudha. Namni sheekaa waliigala maadha sheekaaf gargaarsa gaafachuu maa hojjetee nyaatu fe? Dhugumanis jedha maadha gargaarsumti maadha yoo hojjetee nyaate maal qaba? Ani guyyaa tokko la dhaggeeffadha isinitti himaati. Wallahi haati qoraan dugdatti naan godhetti baattee na guddiste. Nuti yeroo ammayyuu jechuudha reefuu dhiyeenya mana haadha keenya mana kiraa keessaa baasan meeqa taane asiifachiin joorree dafqinee dafqa xuruurfanne jechuudha. Obboleessi kiyyaa nama qaraa'edha. Obboleessi kiyya xiqqaan nama ilmii keessa waggaa dheeraa turedha. Ofii koo shiiftii tokko dalagee shiiftii tokko barnoota baradheen baalee sheeksaa fi umar biratti hin barsiise obboleessa kiyya isa xiqqaa. As jira namoonni beeytan hin beeytu jechuudha. Wallaahi. Birrii warri koree masjiidaa warri aanaa giddaa ayyaanaan beektu namni tokko akka birrii laanneef obboleessa koonatti gargaaraa jedhee jechuudha. Ofii koo shiiftii tokko bushineettaa yookaan gaarii ishee lafarra oofan ishee oofaa haadha koo gargaaraa barnoota shiiftii tokko baracha achi akkasittiin isa barsiisaa. Amma dhiyeenya kana reefuu waggaa 4 kan gara biyya kanaa dhufe jechuudha. Jireenya kana qofaa keen dhiibiin ati itu anaaf haadha kiyyaaf jettee wanni jettu jireenyi kee hooyaan jiru jedhee qaraatii dhiisee dhufe. Waggaa 9 keessa ture jechuudha. Umrii ijoollummaatiin manaa ba'ee. Bakka isin namatti naajumina waan namaan barbaadu. Hatta giiftii namni isin ilaalu kanatti hin gammadina. Sakki rabbii isinitti hima giiftii namni sooshaal miidiyaa kanarratti isinii kennutu waan akka hin gammadina. Waan akka faayidaa isiniif hin qabu arraba isaatti caala. Sadhugaan isinitti hima. Fakkeenyaaf ati birrii 500 birrii Itoophiyaa 500 baatteettaan baattee jirte yoo ta'e yookaan 200 baattee 200 kan akkamittiin gara 300 ol kaasa akkamittiin 250 ol kaasa jedhanii yaaduudha malee waan nama barbaadu miti. Sinigalee ani dhimma kanammoo dhimma sinammaa birrii maaloo tangana kanarraa gashu yoo dirqama dhatee gashuun eedarrate gashaniin gashuun qaban. Kanu assalaam. Galatu gaabadi. Wannan dubbattee tarii akkaataan dubbii keenyaa gargara ta'u malee waan gargaartaa kana irratti dubbachuun hin ta'u malee fakkeenyaaf namni kun bakka garaagaraatti barattoota irraas ta'u maallaqa nama sirriitti walitti qabataa jiru gargaaruu irratti. Baarakallahu fiikum ustaaza kiyya qaalee fi gaarii ustaaz Ahmad xiqqoona ani baay'een kolfaa jira wayina raggadhaa hidhee sodaachaan tureeyyu amma maqaa ustaaza keenya ustaaz Ahmadiitiin baarakallahu fiikum. Namni yaasee dhufeera namni dafaa asii laabaa namni dhuftan sun inni dhagayi as jalatti kottanaa barreessa maqaa ustaaz Ahmad Huseeniitiin namni qarshii 5 naa kennitan nama 3 barbaada birrii 5 riisitii ammaan tana amma maqaa ustaaz Muhammad Bayaan maanno ustaaz Ahmad Huseeniitiin awwaaratti nama riisitii kenna. By the way, qarshii tokko Oromoo nu sekenneeti miiliina 60 nama viidiyoo bahu. Ajandaa kana qarshii nama kennisiisu qabaa qola. Daroo. Bisa jijjiiraa maaliif ennaani mee ajandaa kana jijjiiraa mee ani waa tokko sinaa gaafadhu wallaahi mee amma namni na amanu jiraas keessa waan hin dubbadhe na amantu yoo waa tokko silitti na amantu.
Naaman tu hundi keessan mee namoonni naaman Kamnu naman. Ni amanna. warra komentiin jedha Ya. lakkoofsa barreessa namoonni naaman tan. Ni amanna. Yoo sin amanna eenyu amanna. Waa lamaan sinitti haasa'a tariitii waan lamaan haasa'a namoonni waan kana dandeessan gochuu dandeessu. Tokkoon tala tokkotti naa bilbileesiitii as keessa jirti.